keenyas akkas ta'e namni walii gala hin beeku kanaaf dhufee baakgiraawundii waa jalaan beeku istadiin goone dhufeetuma dhagumaan siddeema ragaame bakka amma inni ulisu fudhu yaaza'u ijji wada laayu masin jedha akkana dirqi ka abbaa irreetii barkatu tokko tokko mootu abiyyi qofaa mi bar nus akkas taane jirraa bar rabbii kiyya. Namni akkaatuma environment dhimatti guddate fakkaata. Actually uummanni illee rakkoo qaba. Uummanni rakkoo qaba sin jedhu jecha akkaataan nuti itti guddanne. San qofaami namtichumaan barate kunu is like it's not what to say Jan, it's how to say nama kana waan akkaataa itti jettu bar. May I help you if you can you help me please waa jechuudha. Nagarsiise nama keenya bira akkana aadummaan polite akkasi kan bar amma excuse me si jira kanoo fira kasattu ndene sintu ine bar yo si rokote akkana waasi to kes do you mind I'm sorry akkana si jira keenya maana do itabo jesitti incew kon akkana kun dafeeti respondi goda dhiifama akkana ani jira achitti fudhatan qasuma iqir dhumatte keenya kun awo deem raasina maana dura dhaabbataa miti fayyaa qabdu ballaa si jira bar sorry jechuudha zorbal si jira bar wallahi zorbal namas dura jiru kanan zorbal jedhan sila kana ifiif ka duubaa kanaa tun irraa goraami sila tun mana ela dhaabbatti itti bu'ee rakkisa an nama wayii hantuuta wayii karaarra dhaabbatee akkana wal godha makiinaa dhaabee dhaabbata keenya sila taate antutumarraa baasaa bar konkolaataa daakii wayii simbira wayii akkana karaa kana bishaan keessaa baatee kana karaa kana suutee ati bar kana irraa dhaabanii makiinaa 15 dhaabanii gabbu'anii dabarsa hunda jechuun ilmoo waliin dabarsanii akkasi bosonatti achi galchanii deeman keenya kun dhagaa itti gadi lakkisa fadhuma makiinaarra jiraannaan irra baasaa bar even sareen asfaaltii keessa dhaabbattu gama gamanaa huni dhaabbata makiina oh my goodness keenya bineensa dhiisi namarraa makiinaan dhaabu bar ixariyam mayyo kun nama bar Itoophiyaa moo makiinaanis akkuma itti amma warri itti fayyadamu Itoophiyaa fi biyya Arabaati. Yeroo isa godhu bakka sana mallattoo irra kaa'ee. Asitti jiraachuu isaa hin beektu. Hin beektu. Makiinaan goommaanii makiinaan marii bakka sana walumaan dhuma Itoophiyaa. Dubartii soo arge isuma gadi dhiiba. Isuma gadi dhiiba. Egaa itti yaamaanii bar bilbila isaati. Baansila amma soo naaftaa ani makiinuma Itoophiyaa sana haqqisaa na fiddu. Miikaa feestaalii nama hunda akkannani. Ma jedha durta. Innan inkorreeti. Koree jira. Ani lammata biyya kanatti hin deemu ji'a afur tureeti. Ammas muka ala gad daawwachuu hin dandeessu bara haqqisaa sin muka akka itti oofani. Mucaafira kiyyaa tokko gabbinaan ol ka'ee oofa. Hinaaniya namatti ta'u. Maal sutee nama. Akka jaala baran. Qaamni akkana itti bara. Bakka sururseera. Inni kan oofamaa hin fakkaatu bara. Kan makiinaan tun hin miidhamnetti ani hin beeku. Muka arkoos bishaan boolla arkoos numa seenaa bara. Itoophiyaa moo hoyyoo. Mucaa hiriyaa kiyya tokko Itoophiyaadhaa dhufee asii Abumuwaaz. Makiina wayii naa bitee barbaadee biteef. Makiina kana garaajii geessinee everything checkii godhe. Tole. Amma gurbaan kun makiina kana fuudhee wannoo kanan oofanaan jedha biyyatti hinuma gaazexii kenneetuma ari'a maal jedha. Fireen isaan qabu naan jedhu. Fireen cheekii goonee dabarsine mee rakkoon qabuun jedhe. Tole. Deemee qayyaruu malee naan jedhe. Hayyee. Okay jedheen fuudhee garaajiitti deebise. Odangnu engaddame inspection isinii dabarsine maaliif deebistan? Maaf deebistan. Tole. Kaza freni shara sana jijjiiranii hin qabu naan jedhe. Okay jedhanii jarri. Sharaan kun maa inni jedhan maali? Okay. Bararuf deu.
Ay lakkii biyya kana seerris laftis wanni hundi adda Abadan. akkasin godhe qayyartan malee dheen jira. Okay, roodarii yoo qayyarre malee Eh, adda adda ni adda qayyarru. hin qayyarru. Hidhiyyaa isaaf jettee immoo nutti deebiin akkasumatti nu jijjiira jedhan. Okay, birriin kaffaltaa Yoomsa- garuu yoom- garantii siin gallu jedhan. hin gallu jedhan. Wallahi ajaa'ib. Biyya rakkab. Biyya teenya malee jirti akka nama bara kursiin 10 yoo taate nama 50 deema bara. Gubbarratti. Makiinaan gahu akka Dinnicha jedhamu. Dinnicha. Nama maybe dooniyaa isa keessa namni jiraachuun oolu anna shakkisaa bara. Yaa ani maatii kiyya keessa nama wayii ulfa qabeen deema. Hospitaala geessisan deema. Dhagaa balu. Sanachuma deetti. Dhagaa balu naan jedhe. Ayi lakkee Hai. garaadhaa nama qabdi. Yaa. Bakka san bakka nama dabaltu birrii sii Of course, kaffalan jedhe. Inni akka inni birrii sii kaffala bakka san. Dhagaa jedhe. Sirratti ol guuraa bar dhagaa jaara wada dhagaa jedha eessa garam deemte hin jirtu bootaan siqi uma siin jedha tumaa ol naqaa bar guurrate. Siin kaffalan jedhaa irra deebi'ee an bakka nama tokko siifan kaffalan jedhan dura sii kaffale inni rijeestaraan godhe maa inni nama sadaffaa. Waan inni warri poolisaa kunis hin argame makiinaa guutamte nama meeqa seente nama lakkaawaa nama kan waatti kan naabeera akkanuma ol jee ulee isaa tan akkana jedhuma gabbu'a nama guutamtee deemtu kan. Wallahi. Itoophiyaan. Akka oomichaa odoo hin taane warri seenu maa akkamitti laata? Makiinaa kontiraata fa'aa fudhattee deemtee karaa kana nama sirra guuraa bara ammaas sirra guuraa. Kan seenu hoo kan seenu. Kan seenu. Kan seenu. Lakka warri fe'ullee okee birriidha. Warri seenu hoo ittoon. Gaarii miti inni sun jechuun tokko bakka cikichikiin barbaadu. Itoophiyaa tana gaafa keessaa baate waa hunda argitaa bara addunyaa. Gaafa biyya jirtu ammas naannoo keetiin bosonaa fi gaaraan marsee jiran biyya biraachi duuba jirattee yaaddu beekta. Aduun achiin baatu biiftuu baatu sanis aduun baate asis seentees basan qasuma dhumatte guyyaa fi halkan biyyumatee tana gaaruma keetiif gaara kana. Asee. Wallahi. Kan biraa immoo kinooti. Gaafa faranjii mana barumsaa barannu gaafa dhufte motorsaayikilatti gaafa tokko motorsaayikila irree qeensa kanarraa buqqistee bara gowwummaa faranjii tan akkana jala akka nu qaqqabatan harka kana isaan illee qaqqabannee ilaallaa barnutu. Yaa gisa biyya dhufan maal taate? Itti kaannee. Itti kaannee bara dhukkee tana keessa kaannee. Mucaa tokkotu biyyatti makiinaa ni ooftaati naan jedha. So makiinaa maalaan oofaa makiinaa ijaan arguufu itti hanqaachaa ture. Biyyatti shufeera jechuun nasiibatti shufeera gaafa argina makiinaan dhuftee ganda keessa dabarte. Kala foqotu fa'aa tiraakteera nama fidanii makiinaa nasiibatti malee amma makiinaa manaa godhatee namni bajaajiin akkanatti heddummattee miila sadii qabtana akka re'ee wal gurufaa nama kana ga'u nama kana darbaatuma keessa ganda hunda keessa deemu kana. Ijoolleen caatii nyaachaa mirqaanaa dubartii irra guurrachaa konkolaataa nama fixee bari caccabsaatuma oolaa bara obbo. Nama ajjeesaatuma noolu nama. Gumaa eenyuun irraa fuudha caccabsee mancaafiqaa dirra kaayyate har'a safara kana bachiisee achi dhaqee baafata. Tokkoffaa argitee horii kana fe'eetoo hallayyaatti gati. Argitee? Wayyoo. Ilma namaa konkolaataan gaara karaa kamtu tolfame boo konkolaataan ganda fixee bosona makiinaan mee karaa imala deemu makiinaan caccabee bosona keessa guutee jira bara nama fixee. Qabeenya fixee nama fixee. Waan dhumtu Oromoon tun Oromoo harmeetee nyaa horee malee silaa akka qusannaa maatii baraa biyya kana taate Oromoon dhumtee bara. Darzana haadhatee nyaatu darzana 12 24 horee bira. Ka abbaan beekamu hin beekamne iddoo kana baay'ate malee silaa already lafarraa dhumtee bara akka konkolaataan kurbaa dhufu hundaan nu gataru konkolaatuma miidiyaa kamtu dabarsa. Nama sadii gala kaan kofee makiinaa eenyu kaasa dhiisee makiinaa biraarra
kute eenyu awwaallata achi gure. Wayyo. Aboon dhumtoota Itoophiyaa tuni manii dhiisi waan shufeerri nu godhee fi waan mootummaan nu godhee hedduu. Wanuma hundaafuu kompleeniin eenyu mootummaa. Akkasi mootummaa. Absolutely. Waanuma xiqqoo hunda akkasi. Nuyi rakkoo qabnaayi gaafa jennee of laallumoo haarono. Ani amma mootummaan deeggaru mootummaa ani hin jaalladhu. Aboo mootummaan seeronni qabaa akkuma feetaa tolu ittiin bulu namni kun boo Itoophiyaan ittiin bultu seeratti gaafa miidhamee lola dhufee dhufa. Hawaasni jijjiiramu ilaa nama fidanii akka dinnichaa sirratti fe'anii afaan tokkoon dubbattee ofirraan bultoo ta'e biyya achi dhaabbatee si falma dhufee no nama shan qofa baadhu deemin siin jedha. Dhaabi maal goota nama shanii waliif fe'u makiinaan beenu. Akkasi. Afaan tokkoon dubbatta. Yaa kanaafuu. Gara fadhe siin deemaa bara ganda sa'aasif fixee achiin beeka safara biraatiin deemee gizee si hattuu feetu hattuun. Wal yaamti achitti akkasiin nama gootu nama kana fuute yoolle biyya arabaatii dhufte tana fa'a taaksiin. Oh my God. Jalqaba namni kabaja walii kennu kabaja kabachiisuu qaba. Yaa waan baay'ee. Yaa namni si waamaa jiran takkaate jedha. No ijoolleetu balbalachiin hin beeku dhufaniinsa. Huh? 6:10, 6:15, 6, and we can leave here at 6. Let me think. 6:30. So we can leave 6:20, 6:30. Wake up 6? Yeah. Wake up time ida. No, late in daga jare tibbo dandau. Ijoollee takkaatu ammas imala deemti ammas gara biyyaa deemanii. Airporti buusee dhufa konkolaataan jala gara adda addaa gurratanii yaani drop na godhaan jedheen airporti dhaqeetumaan achiin leetii. Abboo jira manni kun nagaan isiniif haa ta'u. Assalamualaikum Ustaz. Muhammad dhufteeti waalaikum salaam. Harka fuune Ustaz. Ahmad si waamaa turre eessa dhaqxee dhufte? Ammaan dhufe biran turre reefu. Lallabaa fi kennaan lallabnee gahee bakka. Haga ammaan fayyine Ustaz kennaan? Fayyee qabaami hin dhukkuba. Fayyaa foonii miti kaa nu jireenya foonii keessaa baanee miire? Baanee bararraami. Nu jireenya foonii keessaa baanee jireenya afuuraa jiraachaa irra. Inni fitsum muslima fitsum ortodoksii fitsum pheenxee hunda qaba bar. Maqaa isaatiin. Hin dammarame baraa biyyeeti. Maarree barri kun kan baruma isaati kaa maarree? Liberaaliidhaani bakka. Liberaalii ta'e abbo. Kas. Kenna. Kenna. Waaqayyo isaa kenne. Ahmad. Inni abdanii maqaa biraa. No.